Egaa kabajamtoota jaallatamtoota keenya gahee isaanii bahaa kan turanii fi hundeessaa fi qindeessaa jechuu dandeenya. Egaa uummata Oromooti bakka guddaa kan qabanii fi dhufaatii afaan Oromoo yookiin immoo dhaloota qubee ammaatiif bu'uuraa kan nuu ka'an jennee kan ilaallu barsiisaa jaallatamaa fi kabajamaa barsiisaa Bokkoo Gurraa waliin marsaa lammaffaa amma jalqabna. Turtiin keessan wajjin haa ta'u immoo affeerraa keenya gammanaatiif turtii gaarii qabadha. Eessafaa keessa naanna'aa turtan? Eessafaatti barsiisaa turtan? Barumsa booraan jedhu sana eegalee achumaan ogummaa uummata tajaajilu eegalee hamma hoogganaa godina hoogganaa barnoota isa godina hamman ta'utti hojjedhe. Godina illee hoogganaa taatan? Laafuma itti dhaladhe kanatti laafuma filannoodhaan itti filadhu jennaan itti galee namni itti irratti gadde sanatti hamma hoogganaa barumsaa ta'ee hooggansa qofaa miti waan amma jennu ogummaa afaan Oromoo kan biroos amma barsiisaa Ingiliffaas kan biroos baay'inaan hojjechaan ture. Ultra miidiyaan waa odeeffatee ture. Barsiisaa Bokkoon xalayaan yoo isatti kennamu xalayaa lama nuu kennaa jedhan. Tokko xalayaan ni nuu kennu xalayaa nuti kennine qubee sirreessee nuu kennaadhaan. Lammaffaa xalayaa sirreesse sana dabalataan iyyata nuti isa gaafanne deebisee sirreessaadhaan. Mee waan kun dhugaa? Kun immoo hamma tokko dhageessan malee kana darba. Ani hojjettoota waajjira barnoota kan godina kan aanaa baay'eetu ta'uu danda'u. Dabalatee barsiisaa godinaa fi aanaa sana keessa jiru hunduma naan hordofa. Tokkoon hordofa. Gabaasa isaa hojii dabalataa assaayimentiin kenna. Amma fakkeenyaaf qophii baruu barsiisuu jedhama. Lesson plan fa'aa jedhama. Annual plan fa'aa jedhama. Kana hunda foormiin jira. Sana hordofee akka qopheeffannee ilaala. Afaan Oromoo keessatti akka saayinsiisaatti beekaa hin beekuun ilaala. Yoo hanqinni jiraate deeggarsaan kenna. Practice wanta taasifamuun kenna. Leenjiis nan kenna. Hojjetaadhaafis hojjetaa waajjira. Sanaafis sa'aatii hojii booda hanga sa'aatii tokko deeyili guyyaa guyyatti tutoriyaaliin kenna. Baay'een nama itti gammada. Ammas baay'een isaanii itti gammada. Waan nagdan waan sana yaadatu. Akkasiin hordofa. Kan biroo kana jettan kun keessattuu Oromiyaarraa irra sinifan deebi'a. Akka carraa ta'e namni bootaa opposition namni bakka qabatu saayinsii kana carraa dhabuu danda'a. Muuxannoo birootiin achi gala. Nu saayinsii addaa qabna. Phonetics, linguistics waan jedhamu kana. Afaan Oromoo qabsaa'onni barsiisan sanas fudhanneerra. Kana waan wannoo guddaa waan qabnuuf callinnee ilaaluu hin dandeenye. Xalaanutti ergee idiitiin taasisaa hanqina isaan agarsiisa. Kooppii isaa ofiin kaayadha. Dhimma sanaaf deebii isaa yeroo kennu hanqina sana itti maxxansee isa sirriis cinaa kaa'ee achirratti waan lamatu jira. Achirratti naa ergadha. Baay'ee hangam badan jiru warri nu hol jedhan kan Oromiyaa jedhan baay'ee akka waan baay'ee tana laalan jiru. Kan akka haaluu wayii akkamii nu tuqaa wayitti kan akkamitti nu tuqaatti kan laalan jiru. Itti gaafatama waan dhimma kanaa kan dhageeffate tokko ammaa kana doktoriidha. Yuunivarsiitii guddaa keessa hojjeta. Dhaqee ilaaleeti dhimma isaa qorateeti na waame. Hin dhufe nagaa maal jedhe. Amma akkana si himatanii na himatanii maal waan akkana jedhe. Bakka haasa'u na dhiisidin haasa'ina maal jennaan an qoradhee fixeen jira jedhe. Namni sun akka hojiirra hariyatamtu eegaa jedhe. Hin hariyatamtu garuu deeminaan jedhe. Ayyuu lafti keenya qabdu Oromiyaan qabdu keessaa tokko kan ta'an kunis jira miidiyaan guyyaa har'aa egaa isinii dhiyeesseera keessumaayyuu dhaloota qubeetiif fakkeenya akka ta'anii fi qubeen yookiin dhaloonni keenya amma nuti qubee akkaataa itti katabnuu fi barreessinu maal fakkaataan gaaffii keenya kiyyaaf keessanii akka kanaaf hunda keenyaaf egaa barumsa kan ta'udha. Ammas turtiin keessan wajjin atomuu affeerra keenya gamanaa. Gaafa hooggansa godinaa ture sana carraa barnoota hordofaan ture. Awurooppaatti Finlaanditti kan jedhu. Galchee jennaani kootu qorumsa amma bara kana gaati jedhamami. Qorumsa kana fudhadhu jedhame. Kana hunda cufeeni. Interviewus na gaafannaani jara alaa dhufan sana akkasitti gammadaniiti
bipperu qophaa'eedhanii akkasiin deeme hooggansa jedhe sana keessaan ba'ee godinarraan fagaadhe. Carraa barnootaa argatan. Baasawaa yeroo kana akka filannoo kun akka bara kanaa filatamee bakka bu'aa Oromoo caffee Oromoo filatamee xumureen jiruuni ragaa kana argadhe. Dhiisanii deemtan. Isaan amma kan barumsaa gulag gore achumaan xumuree yeroon deebi'u kolleejjonni Oromiyaa baay'ee baay'inaan hin turre. Eessa biyya alaa eessatti baratan? Finlaand. Jalqaba Finlaand. Kolleejjonni dhaabbileen barumsaa Oromiyaa akkan hin babal'anne ture. Bakka lama yookaan sadii ture. Jimman deeme. Osumaan turin iyyuu Adaamatti jalqabame. Adaamattan deebee achumaanii Adaamaas hojjedhee Roobee Baalees hojjedhee Roobee Baaleerraa yuunivarsiitiin Madda Walaabuu gaafa ijaaramu ijaartota jalqabaan ture. Madda Walaabuu. Achirraa carraan PhD yoo gaafa argadhu wanni akka ammaa kun internet access maaliin kun hin turre Finfinnee alan turre. Kanaaf Finfinnee dhufuun dirqama ta'e barumsa koo barachaa departmentii inclusive kan jedhamu kanas barsiisaa kan biyya alaa maastersiin kiyya sana ture. Special boodaas specializatiin godhee osoo kanaan hojjedhu asitti immoo Bulee Horaa haaraa jalqaban. Warri asii loone kan akka jalqaba egaa Dr. Taaddasaa Bareesu kan jedhaman Balaqqoo Guman jedhaman inni nu dhufuutee jedhan. Si waaman? Na waaman. Barumsa koo sana dhiisee asiin dhufee yuunivarsiitii Bulee Horaa kana Bulee Horaa amma tokko hojjedheen jira. Anis jalqaba leenjii adda addaa maal kennaan ture. Akka walii galatti education and behavioral science department irratti wanta natti dhiyaatu kan hin hojjenne hin jiru. Koorsii gara 10 waliin akkas barsiisaan ture. Achi keessaa immoo keessattuu koorsota 2 general psychology kan jedhuu fi special needs education. Akkuma koorsii baay'inaan bara dheeraa barsiisaan ture. In addition HDP waan jedhamu ture. Jalqaba Ingilizirraa Ameerikaa dhufanii ministeera barumsaatti jalqabsiisan. Gaafas iyyuu paartisipaantii ture. Gaafa warri alaa dhufee jalqabsiisu isaan wajjinan ture. Roobettiin hojjedhee asittan hojjedhee leenjii barsiisota addaa ogummaa addaa pedagogical training bara dheeraa barsiisotaaf kennaan ture asitti. Dabalataan waan hin hojjenne qabu BSc maal jedhama strategic management irratti akka yaada haaratti innovation wayitti Itoophiyaa dhufe kana jalqabaa qophii adda addaa dizaayiniisa wixineesa achiin steeppii hedduu qaba steeppiisa leenjiisa dabalataan legislation university Madda Bulee Horaa kanas refining taasisuun irra deebiin qulqulleessuun afaan isaa maali hojjechaan ture. Keessattuu barsiisota Ingiliffaa irratti researchii ta'uu danda'a waan adda addaa ta'uu danda'a duuba jira baay'ee isaanii jira. Baay'een isaanii egaa ilaalcha gaariidhaan wajjin ture jedhee namana. Egaa akkuma beekamu barsiisaa jaallatamaa fi beekamaa sadarkaa adda addaa keessatti gahee isaanii guddaa kan uummata Oromoo bal'aadhaaf gahee isaanii bahaa kan turanii fi hundeessaa fi qindeessaa jechuu dandeenya. Egaa uummata Oromootiif bakka guddaa kan qabanii fi dhufaatii afaan Oromoo yookiin immoo dhaloota qubee ammaatiif bu'uura kan nu ka'an jennee kan ilaallu barsiisaa jaallatamaa fi kabajamaa barsiisaa Bokkoo Gurraa waliin turtii taasisaa jirudha. Maarree ammas turtiin keessan wajjin ta'uun immoo affeerra keenya gamanaatiin turtii gaarii qabaadha. Dhaloota qubee amma jenna kana bu'uurri isini dhaloota keessaniif dhaloota qubee kana akkam ilaaltan maal jettanii ogorsitu? Dhaloonni qubee haa jennu buqaas buusaniiru jijjiirama argamsiisaniiru keessan gallu beektu. Kunoo maal jedhu ijoolleen taphatu tokko amma yeroo teekwaandoo fa'aa taphatani warra booleetti. Kun qaldii fakkaata. Waan qaldii miti. Ammas uummata keessa wanti galee jira dhalootatti kan bu'ee jira. Bu'uma kanaan hanqinni baay'eenis jira. Maal ta'uu qaba? Irratti hojjetamuu qaba. Fakkeenyaaf qulqullina barumsaa bara Mangistuu bara Dargii wanti cabe jira. Barsiisota bara sana barsiisota ciccimoo siyaasaa fedhanii lafarraa fixanii barsiisaa kutaa 10 kufe barbaadanii
leenjii torbee tokko wajjin oolanii ramadu. Mindaa meeqaan qarshii 100 ramadu. Namicha guyyaa abbootiin guyyaa walaajoች ቀን jedhamu kana waa barreesseeti waa dhiyeesse ministeera barumsaarra Amaariffa በ50 በ30 ይገኛል ፈረስ ሄደ መቶ አውጣሉ የወንድ አጋሰስ ሄደ ደጎማ መምህር ማለት ነው ሄደ ደጎማ መምህር ማለት ነው በ50 በ30 ይገኛል ፈረስ መቶ አውጣሉ ወንድ አጋሰስ ሄደ ደጎማ ጀቹኒ ነም ኦፊሳቲ kutaa kudhan darbuu dadhabe barsi eenyutu ramaddeessonu daa'ima wambeen isatti ramadde amma waa'ee qulqullina barumsaa raasu waa'ee qorumsa gaasha Biraanuu Naggaa raasu no gaafase dubbiin kan Biraanuu Naggaa miti gaafase du'e Biraanuu Naggaa wanta du'e arge reeffatume maalata beating dead horse waan jira beating dead horse farda du'e yoo rukutte maal ta'a inni beating dead horse la gaafase ture barumsa itti dabale waan saballaadha garuu fakkeenya kan namu beeku kun digmaamati self contained class jedhama self contained daa'ima reef barumsa jalqabu namatu saayinsii afaan ingiliffa afaan oromoo herrega hundumaa namni tokko barsiisa nama tokkotu barsiisa jedhama namni sun eenyuun kan daa'ima waan beenne waan hunda barsiisu inni mataan isaa eenyu isa mato awxaalu wanda gaasesii sana self contained kan barsiisu kan biraan jiru eessaa dhufu akkasitti amma ila dhaloonni haa dhaga'u waan kaa dhagaa biyya alaatti carraa argadha jedheera biyya Finland jedhamutti high schooliin cinqii isaaniiti mati universitiin cinqii isaanii mati KG elementary the best teacher biyya keenya amma nama qabxii gaarii qabu medicine doctorin maal jedhama no kana mutachitti namni ciminaa qabu research addaa kennamsa addaa qabu eessatti ramadama KG kaase elementary addunyaa irratti tokkoffaa jarri sun nuti jibbina jaalanne wallaales beeknet yoo adeemsa sanatti waa sirreessuu dandeenya salphaatti dhufu kun hawaasa ijaaramuu qaba waan baay'eetu ijaaramuu qaba malee waan dhufaan jirtu bara Mangistuu imaammata barnootaa maal ture bara Mallas imaammata barnootaa hariyaa maal ture irra deddeebiidha ammas maal jira no kun yeroo risoorsii balleessuudha achiiti barsiisaa ga'oomsuu barsiisaa filatamaa qofa ijoollee bira ramadu bu'uura boruufa waan jedhamu jira dhageessuma bu'uura boru waan akkana afaan qofaa miti akka warra fakkeenya moodelii sanatti yoo hojjetame yeroo muraasa dhaloonni bakkatti deebi'uu danda'a qulqullina xiqqoo dabaluu danda'a ta'uu baannaa risoorsii balleessuu siyaasaa asibachuu warraasuudha kana ta'uu qaba. Kanama naannoo aadaa keessatti guddatetti aadaan isiniin maalime? Anthropology fa warra natural science kana fa cina qabaanne bareeda saayinsiin aadaa akka salphatti waa kana jenneellee namallee galuu dhiisuu danda'a. Akkuma yaadame aadaatti aadaa uuma hunduma han soonsoo yaadarragee waan jiru tokko jira wanti namaayyuu nama taasise maali aadaadha. Dhaloota sammuu guddaa qaba sammuu sana kan hojiirra kan mul'isu maali aadaadha. Barumsi isaa aadaadhuma hojii kabajuun aadaadha jireenya wal kabajuun aadaadha kun soddaa kabajuun aadaadha safuu eeguun aadaadha waan hammana hin jenne kanaatu kallattii adda addaatiin baduu danda'a. Faashinaan fakkeenyaaf wanni nuti tiktookii maali onlaayinii maali daa'imni daawwatu daa'ima baay'ee ajjeeseera. Aadaan waan hundaa keessattuu waan ati qabattee ittiin jiraattu. Eenyummaa waan mul'isu. Eenyummaan nama baay'ee miidhamaara ammaan tana. Kanaaf baay'ee aaduma durii kanallee hundumtuu qulqulluu hundumtuu bareedaa jechuu kiyyaa miti. Aadumti indigenous jedhamu kunuyyuu
kallattiidhaan wanti fooyya'uu qabu jira. Amma haaromsa fa'aa jedhanii waan adda addaa dhageessu. Warri waa barreessanii jiru. Jaanjamee Uddeessaa maqaa dhoosaniirtu. Aadaan eegamee ijaaramee eegamuu qabu. Akkamitti amma milishaa meeqatu biyya kana eegaara? Tasgabbii nagaa eegaara? Federaalaa meeqatu biyyatti eegaara? Aadaan waan akkas eegamuu qabu. Waan akka taphatta kalaayyootti odeessu numati. Waan wayaa aadaa kana uffannee maal jennee mul'annee horooroo qaban miti. Sirriitti eegamee ittiin jiraatame waan hojiitti hiikamee dhalootatti darbuu qabu. Suni hunda utubee waan bareedaa amma jenne kana dhalootatti gara kitaaballeetti fiduu danda'a maal ta'uu danda'a. Riisarcheroota tuquu hin danda'ama. Waan kanatti baay'ee onnoo godhan. Kan gara keenya dhiyeenya kanatti jiru hinaanti falan jedhamu jira gara keenya walitti hojjetan. Keessattuu asoomoon laggasee fa'aa bareedina aadaa kana waan fuudhee lafa ka'e qaba. Kan biroos baay'een jiru. Jaanjames waan baay'ee gaarii barreesseera. Barreessuu qofaa miti eegamuu qaba. Eenyutu eega? Maa tokko tokkoon maatiidha. Tokko tokkoon haadha abbaa, ollaan, mani barumsaa achumaan ol deemuu qaba. Maaliif? Your resource, your identity. Sana balleessa jechuun amma gamoo kanarra yoo of darbate maal taata? Maal taata? No question. Aadaa dhabuunis akkasuma. Namatti mul'atu ta'a? Akkasuma. Warri aadaa hin qabne bakka tadi namaa galuu jiruu danda'a. Warri hamma wal balleessee kadhattuu hamma kalaa kana dhiyaatu kun Finfinnee eessa jiru warri bifalleen xiqqoo warri diimaa fa'aa xiqqoo needhan. Garuu aadaa dhabanii maal ta'an? Wal obsaa dhabanii maal ta'an? Wal danda'ee dhabanii maal ta'an? Kadhattuu ta'anii addunyaarra tamsa'u. Aadaa dhabuun kana fida. Aadaa eeguu dhabuun kana fida. Aadaan waan jiraatteef jibbinee jaalannee Oromiyaan asii kaaseeti hanga Walloo, hanga Wallaggaa, hanga Keenyaa, hanga Tanzaanaa wanti mul'atuuf maal? Aadaa sana. Ministeera miidiyaan yeroo yeroodhaan namoota beektota hayyoota abbootii gadaaf jaarsolii biyyaa sirna dhimmoota aadaaf safuu irratti dhalootaaf ergaa namoota dabarsan kan dhiyeessu. Maarree ammas turtiin keessan wajjin ta'uun maaf fira keenya gamanaatiin. Mee dhuma irratti? Ani lubbuun an jira. Dhalas guddisee hojiirra jiru. Kanaaf actually yuunivarsiitii kana iddoo adda addaa hojjechaan ture. Tarii namoonni akka kiyya kanatti tajaajilan abbaa konkolaataa ta'uu danda'u, abbaa gamoo ta'uu danda'u, ambiroos ta'uu danda'u. An tarii egaa kana xiyyeeffannaa koos hin turre. Egaa namni wajjin hojjannus kan wajjin sosochoonus amma fakkeenyaaf fakkee tokko sirriitti wanta kana naa ilaalle kan xumuraate. Namni bara Hayilee Sillaasee cimina an hojjechaa biyyaafis ta'e hojjechaa ture. Hanqinni hin qabu miti. Balleessaa hin qabu miti. Bara Dargitti saree gati. Namni bara Dargii hojjechaa ture. Hanqinni hin qabu miti. Balleessaa hin qabu miti. Atoo uummata taatellee taate bara Iyaadigi gati. Guyyaa tokkotti 6 kiiloo irraa yuunivarsiitii Finfinneerraa barsiisaa 40 aratameera. Maaliif nama barasana waan jedhameetiin 40 yeroo haala akkanaa keessa hojjechaa turu akkuma haalee warra afaan amma jedhamu kana maal jedhama baalee taraa fayyadu yoo taraan tokko gaddaramu ati waan fayyadillee ta'ii bakka qabaadhu taraa kanaaf toluu dhabuu dandeessa. Maaliif baay'ee onnoon hin jirtu garuu taatullee baddullee ogummaa qabna. Ogummaan bara sanis fayyadeera. Uummatatu hojiitu masakkara ragaa ba'a. Ammas qabna. Ammas asitti gibbii kanatti biratti fayyadaa ture. Har'as ogummaa harka qabnaa, ija qabnaa, gurra qabnaa. Daa'imas warra immoo researchii hojjetu warra akkanaas wajjin ooluu dandeenya. Barsiisaan taane isin maal ta'etu turtan utuu barsiisaan taane ta'e isin? Utuu barsiisaan taane ta'e? Wal yeroo ijoollummaa kun waan yeroo ijoollummaati. Waan yeroo ijoollummaati.
wanti taatu baay'eetu jira. Carraa hin beektu lotoriidha. Lotoriidha. Barsiisaan waan koo guddaadha. Ogummaan language skill kanaani. Maal jedhama ambaasadaras ta'uu dandeessa. Bakka guddaa qabudha. Iddoo amma eenyuun Tewoodiroos Adaawumi kanas yeroo kanas jijjiirachuu dandeessa. Possibilitiin inni jira. Angaruu waan biroo itti xiyyeeffadhe hin yaadadhu. Barsiisummaa. Maal jaallata barsiisaa Bokkoon maal jaallata maal jibba yeroo isaa maalitti dabarsa? Ani egaa amma dhiyeenyatti namoota wajjin barsiisuu hojii barataan hojjete hojii barsiisaan hojjete xiinxaluu sirreessuu kanan jaalladha yeroo waajjira keessa iyyuu hin galu yeroo baay'ee isa kana ala international issue jaalladha. Maalin international issue itti aanseeti xiqqoo qaama koo bayyanachiisu saakiliifa baay'een jaalladha. Saakilooft. Iddoo galgala yoo ammoo namni tattaa'eet ni bakka refreshmentii tattaa'ee taphatu kanas hin jaalladha. Kun yeroo hunnoodhaan hojiidhaan ala kan akkasitti yeroo hojiidha. Yeroo kaan sort of sport reading kana kanan jaalladha. Baay'ee akka carraa ta'e gaafa Yuroopi keessan ture. Jarri sun baay'ee ani gaafa achi dhaqee ofirratti baay'een gadde. Sekendii daqiiqaa miti. Sekendii hojii malee hin dabarsan. Xiyyeeffannaa malee sekendii tokko hin guban. Achi ala yeroo hojiirra hin jirre ofii kee maal ta'u? Refresh. Refresh waan baay'eedha refresh gootu. Taphachuun jira, maaleen jira. Mee dhumarratti ergaa dhaloota kanaaf kana gochuu qabu, kana dabarsuu qaba, kana ta'uu qaba kan jetta yoo jiraate ergaa dhaama daawwattoota kunis jira miidiyaanis daawwataa jiru. Isa kanaaf mee ergaa dabarsa utuu kun ta'e utuu kana ta'uu qaba kan jettan walumaa galatti kunis jira miidiyaan illee reefuu aadaa irratti hojjeta kanallee wal qabsiisaati. Kun ergaa mataa koo kan ofii aadaa koo irraan ka'eeti. Tokko kan aadaa koo waan aadaa irraati. Tokko waan ogummaa irraati na keessa jiru. Kan aadaa ilaalchiseeti. Aadaa irratti miidhama guddaa qabna. Aadaa irratti. Amma waa'ee lafaa lafti lafee keenya jedhama dhuguma. Garuu lafa keenya dhaloonni hedduun lafaa iyyuu akka wallaalu ta'eera. Abbootiin keenya gannaalee yoo beektu taate amma gannaalee hamma saganii kana tokko lafa ganda maqaa beeku. Tokkoffaa sirna gadaa fi sosochuu deemanii deemu. Lammaffaa paastoreetii jedhamu keessa godaanu tokko lafa kana beeku. Not only kan lafa akka Oromiyaa qofaa miti ollaas beeku. Dhaloonni ammaa ijoollee koos ta'uu danda'u karaa murteessaa beeku. Karaa waa bitachuu deeman gabaa. Karaa tarii bishaan fa'aa dhaqanii waraabbatan. Karaa mana barumsaa beekuu danda'u yookaan shanti beetii dhaquu beekuu danda'u. Achi ganda isaaniitu iyyuu baay'een beekan. Kanaaf abbootiin carraa bananii itti yaadamee mana barumsaa ta'uu danda'a. Lafa isaanii oduudhaan miti yoo xiqqaate kaartaadhaan sokke. Qaamaanis akka kunoo turistoonni maaliin laalumi lafa isaanii oduurii miti. Qaamaan beekanii investimentii akka irratti hojjetan. Eegumsa achi gaafa investii hojjetan lafti kasaaniiti. Gaafa kan abbaa investaraatu fudhata. Kan shaakkisoo falaal. Albuuda shaakkisoo laal. Abbaan achi dhalate uumaa keessaan qabu. Kanaafi kana dhabaa yeroo bifa kana isa namiyyuu awwaarrisi kana qabu. Lafa isaanii lafee isaanii oduun miti qaamaan ijaan qaamaan socho'anii hojiidhaan kabachiisuu qabu. Lafee ta'uusaa mul'isuu qabu. Inni kun kana. Kan biroo maatii haadha abbaa ilmoo dhalan karooraan aadaan babal'aa jirti jedhu durii namni akkanumatti dhalaan fuudhu qophaa'ee aadaan qopheessa. Sirna gadaa sadarkaa sirna gadaa kan jedhamu jira. Achuma keessatti ijaaramu dur. Amma har'a fuudhee boru wajjin hin jiran. Oduu walirraa saamuu waan akkana ta'e kuni
guddisa daa'imaa irraa jalqabee eega daa'ima guddifna taate maal jedhama ethics maal jedhamu siree maalii gadaa damee mana barumsaatti waa kitaaba waltajjii guuruu miti gochaan jireenyaan akka mul'isan dhaamsi kiyya abbootii maatiif hawaasaaf amma mootummaan maal jedha hojiin guddaan gandarratti waan jedhu tokko jira kun gandarratti oduu miti tokkoffaan daa'ima gandarratti irra bocuudhaan akka mul'isanuu adaraa uummata hawaasa guddatti nama sadarkaa manni barumsaati dhimmi ilaalu hundumtu jabaatee akka qabu ta'uu baannaan harka odaarraa kaate waan jedhu harka odaarraa kaate waan isaa hiikaa ifa ta'uu dhiisuu danda'a. Nama gamoorraa of darbe jechuudha. Seerattu jira bal'aa jira amma kun silkii kana daa'ima umurii 6-7 qabaatte harkatti si qaba. Fedhii qabaachuu isaa miti waan fayyinne baay'een daa'imni kan yerootti gubaa jiru kan ijatti badaa jiru kan sammuutti doomaa jiru kuni family parent rule han jedha parent waan dirqama aangoo dirqama abboo haadha abbaa kan jedhu jira haadha abbaa dirqama kana oduudhaan himoti leenje fakkeenyaaf ila fakkeen sitti himu fisaalii tokko maa balleessan maa fisaalii tokko balleessanii kan biroo maa bakka buusan fisaalii sana caala daa'imni rakkoo fideera daa'imni erga fisaaliitti dhimmanii daa'imna sana caala itti dhimmanii guddisi daa'imaa waan miidhuurraa globalization jettee fara waan globalization kana miidhuurraa achi keessa waan fayyadu jira taphni jira akka itti barsiisan jira ijoolleen gammaddee utaaltee akka baratu jira kun guguliirraa maarii argatta ICT kanarra jira seerri jira hojiirra oolaan jiru akkuma feestaaliin nama dirqisiisee geeddarame kunis geeddaramu kana sana caalaa geeddaramuu qaba irratti hojjetamuu qaba han feestaalii yeroo miliyoona caalaa daa'imman irratti akka globalization waan faayidaa qabu irratti amma nama muraasatu waan kana hundeedha vision and maalan jedhu tokko jira visionii qabaachuu yoo visionii qabaatte waan hin taane yoo suma dhiifta sammuunis hin fudhatu maaliif visionii kaatti si geggeessa. Egaa nama jaallatamaaf kabajamaa seenaa uummata Oromoo keessumaayyuu dhufaatii qubee afaan Oromoof hundeeffama qubee afaan Oromoo irratti gahee guddaa kan nu taphatanii fi baay'ee bakka guddaa kan qaban barsiisaa jaallatamaa fi kabajamaa barsiisaa Bokkoo Gurraa waliin turtii taasisnee lammaffaa asumarratti goolabna. YouTube chaanaalii kunis jira miidiyaa subscribe like share comment gochuudhaan sagantaa biraa mata duree biraan hanga wal agaruutti nagaan nu tura.